waan rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru. Hoolonni Suudii fi biyya kam teettee waa'ee gadaa reestooraantii haasoftu hoolaa keessaa bahi ka'i gadaa reestooraantii yookaan maammannooti waliin haasa'i. Darajaa yoo wal bira mageesse jechuudha. Gadaa reestooraantii asitti faaworii qaba. Mamme. Shamanni ittillee faaworii. Mamme si qabanna. Gusaan gabbartu. Ashaandaa Doktor Asliitiin. Mama nur sirri miti please. Mama nur sirri ambara. Qabnu. Please. Mama nur akka dubbatu sinii yamuun. Waan hunda galchee jedhanii. Akka obboleessaatti. Faaworiidhaan dubballa sii galee. Dhiisi bakka mamme. Engadda gaafa 500 fooloo isinii Doktor godhu. Moeti God. Asli nuti godhi Mama Nurii. Doktor Moeti God. Wallahi sin nagee. Warri Suudii jirtanillee kan Dubaay jirtanillee jechi hoolota jedhu kun intarnaashinaala fayyadama malee warra Suudii qofaafillee miti warra Dubaay qofaafillee miti annaman arrabse hundumaan jedhe waan ta'eef hunda keessanuu anis isinii dhiisee jira rabbi isin haa dhiisu yeroo gabaabaa keessatti gadaa reestooraantii magaalaa Riyaad yookaan Jiddatti isinii banuuf qophiidha sapiraayiz isin godha afoofnaa lillahi ani isinii dhiisee jira isinillee naa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hundi keessanuyyuu warri anaaf quuqamtanii duulaa turtan ana rabbumaaf jedhaatiniin ani miskiintichi quban qabu waan biyyan bilbilanii fi warra kennatti birrii naa galeera dhaabadha galatooma warri mootu anaan sababdanii ilmi Oromoo maa guddata jettanii gabbuusuu barbaadan rabbi ajandaa biraa isin yaa baasan birrii 500 osoo dalageetu gimmaa shanin ga'e foloowarii 500 nutti kenname 100 takkatti 500 naa gale qixxayyuu ga'ee silaa namni 200 naa kennaa jira ruubiyyuun geenne jechuu isinii galee soo gara mana birriin kiyya naa galeera warri sagalee naa taatan galatooma warri itti duultan immoo duula dhaaba warri waraana bantan waraana dhaaba rakkoon ka jiru Muhammad Nuuriin biraa miti unasriifaa wanni itti aarab duraanuu naa dawwalanii osoo barreessanii birriin keessii gale jedhanii silaa balaan kununni dhufe amma anillee waan hin taane haqqisee waan arraabuun dhabuu jechuun na saalfachiifte ijoolleen tun hiriyoonnummaan kiyyamu rakkoon nasriitti fi mubaarakkiif baabaruudhi waan itti aarab inni biizidha barbirrii keessatti sii galchanii osoo naan jedhanii ankalee waan garaa qabu gaffixadhee amma bakka seenu dhabu kun ammaanuyyuu saalfadhe takka kaameraa irratti saalfadhee hin beeku nama 5,000 duratti isinii galee kanaaf I'm so sorry hundi keessan gadaa reestooraantii gadaa kenna mana nyaataa kenna abbaa rakkataati kunaanu osoo waa takka dalagiin 5,000 kiyya naa galeera soba warri jettan dhaqa feesbuukii kiyya jala lalaa hin jiraatu siitiin jechuudha soba ani sobellee hin beeku akkasii ani gama kiyyaan na of kolchaa dhiifama jaalattoonni kiyya hordoftoonni kiyyallee baga gammaddanii warri sagalee naa taatanillee dhiifama asumatti amma waan gadaa reestooraanti promoot godhu sappoorti godhu malee negatiivii maqaa kiyyaan hin barbaadu waan Kun dirqama ani gaafa agrimentii walii goonullee miliyoona 3 kaafne kan haadha shaneetii walitti isaa battaluma galchine akka hawaasnillee nu hubatu yena boosillee haaseenu haadha shaneetiin alatti miliyoona 2,500 kan isii yooma san galchee baabaa Nuraddiin illee galee jira jaal Naasiraan oliitti illee kun wal bira jirra galee jira yena boosillee hadha galchee ka isaatu duuba hafee ture dhimma naaf hin mijatiniif keessanne resiitii isin maxxansee jira waan kanaan ala waan rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru hoolonni Suudii fi biyya kam teettee waa'ee gadaa reestooraantii haasoftu hoolaa keessaa bahi ka'i gadaa reestooraantii yookaan maammannooti waliin haasa'i darajaa yoo wal bira mageesse jechuudha. Gadaa reestooraantii asitti faaworii qaba. Mamme. Shamanni ittillee faaworii. Mamme si qabanna. Gusaan gabbartu. Ashaandaa Doktor Asliitiin. Mama nur sirri miti please. Mama nur sirri ambara. Qabnu. Please. Mama nur akka dubbatu sinii yamuun. Waan hunda galchee jedhanii. Akka obboleessaatti. Faaworiidhaan dubballa sii galee. Dhiisi bakka mamme. Engadda gaafa 500 fooloo isinii Doktor godhu. Moeti God. Asli nuti godhi Mama Nurii. Doktor Moeti God. Wallahi sin nagee mamme natti dallani. Muhammad Nur Natti dallani angara gooti. Moeti God. Mufaddu wallahi si jala naasaa. Gada waan sirraa bareeduu miti. Mama Nur wallahi natti mufaddu malee si jala naasaa. Eeshi na Kana gooti. Si duran dhaabadhaan. Si aarsa kaa. Doktor dhaggeeffadhu bo. Doktor dhaggeeffadhu dhiifamaa wajjin. Inni dubbatin. Doktor Tokko irratti doktor dhaggeeffadhu. Mubee. Wal kuffisuu waan jedhamu tokko waan namni qabate maamme dhiifamaa wajjin akkati miira keessa galtee haasofteellee abbaan barbaade waraabbatee ajandaa godhatu hin barbaadu Uffira namni arrabama jaran. Ani chaayilenjiin kun guuteera agrimentii olii goonne. Uduma galchuuyyuu baadhee
Dokter miti gol sirri miti. Rakon si bira dokter wallahi. Disi si jenne ka Mama Nur sodda. Ati naarin gada naarin. Mama Nur dhiifama guddaa wajjin dhiise. Taa biyya kana keessatti jaallattee jibbite anaan waliin beennu biyya kana dhufuu wal na barsiise dhugaa rabbii immoo dubbachuu barbaada akka lillaa jandaa ta'u hin fedhu. Wallahi billahi Mama Nur abbaa rakkataati dhibbaan dhibbatti. Dhugaadha gadi bee miiliyoonota rakka. Nama haarawa dhufee nama waliin wal taanee sappoortii wal goona jedhee nama dhufe yoo ammoo ka fuula keessa mataa keessa dhaantaa takkatti marrifatee amma mana nagalchitan. Usuma kana booda illee isin waliin yeroo baay'ee isin waliin deema illee yeroo taate amma yoo na rifachiiftan waa dubbachuu. Angara kiyya nama suuraa kiyya gaggara galcheellee kan haadha manaa kiyyas lafa duwwatti dhimma tokkoon alatti osoo adda hin baafatin ana rabbii kiyyaaf jecha illee isinii dhiisee jira. Anis miira keessa galee dogongoraan jecha hoolaa jedhamu sanillee an kan jedheen illee hawa durallee dubbadhee jira. Nama suuraa kiyya osoo hin na hubatin nadda walee maqaan kan kee guddaadha. Nama raasaati yoo godhaa jirta Dr. Asili Ifaajee sibiraa qaba. Maaliif hin galchine osoo naan jedhanii haadir hin fudhadha. Sababa isin ammoo suuraa kiyya gaggara galchitanitti mikinaata malee wanti an gadi galeef illee waan kiyya osoo ta'u osoo wanti agrimentii goone kun illee addan lafa jiru osoo kana hin hubatin kana na godhutu na aarsee walumaa galatti warri Suudii jirtanillee kan Dubaay jirtanillee jechi hoolota jedhu kun intarnaashinaala fayyadama malee warra Suudii qofaafillee miti warra Dubaay qofaafillee miti anna man arrabse hundumaan jedhe waan ta'eef hunda keessanuu anis isinii dhiisee jira rabbi isin haa dhiisu yeroo gabaabaa keessatti gadaa reestooraantii magaalaa Riyaad yookaan Jiddatti isinii banuuf qophiidha sapiraayiz isin godha afoofnaadillaa anis isinii dhiisee jira isinillee naa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhageettaan ijoolleen biyya Arabaa keessattuu ijoolleen Suudii warri kaleessa sababaa dooktorii itti buutan dhimma birallee yoo qabaatan dhiifama dogoggora uumameef dhiifama keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa dhiifama guddaa yoo akka carraa gadaa reestooraantitti Mama Nuuritti mufattan dhiifama isiniin jenneerra amma booda hamtuu isaa hin dubbatina jabaa keessan jabeeffadha walla namni kun nama osoo obboleettiin teena takka achitti rakkatee gabbayii nuufuun yoo jenneen illee nama itti yoo ergannellee nama nu ergee nu gargaaruu danda'u kama dhugu. Way qubee funyaan qabdanii irraa fuutanii way itti kennataniirtanii hin kennu jechuu danda'a bar hin barbaadu jechuu danda'a bar namni kuni qabeenyi inni erga miidiyaarra dhufee horate hin jiru. Qabeenyi inni erga miidiyaa kanarra dhufee horate hin jiru. Kadura lafatti horate, kadura lafatti qabu, kadura lafatti rabbisa guddise, kadura lafatti maqaa isaa ol kaase malee miidiyaa kanarra dhufee namni maqaa ol ka'ee galee hin jiru. Akkuma Mubaarakiyyuu baaneetiin jedhe asiin dura firaa walitichaadhaa dhiisaa osoo dhiiddanii qilee gubbaan geettanii haadha rakkataan kennu osoo rakkate namni wayii osoo lubbame osoo dadhabe nama itti himannu hin qabnu amaarran gargaaraa jira miliyoonaan jechuudha dhaabate deemaa dhaqa firaa waliticha fooloo godha laala yeroo hunda miliyoonaan dhaabate amaara gargaaraadha jechuudha. Kenna baastanii ofirraa dhiibuu qofa dogongora takkaan mataa goggombisuutu qofa dogongora takkaan qileetti darbuu qofa dogongora takkaan hallayyaatti darbuu qofa kana beektan isinii galee gatii kana ta'eefi an wallahi jechuudha bakka isaa bu'ee wallahi diriirii isin jala jigee dhiifama isin gaafadhaa jechoota isaan duratti aaranii dallalanii dubbataniif dhugaa qaban kaleessa yeroo jaartii isaatii fi isa illee mataa gaggombiftanii arrabsitan nama takkaa miidiyaa kanarratti namni takka jecha takka deen hin beekne dogongora isaa takka uumamteef sangootan dhugaa guddaa qabanii annasriin illee baabaan illee iluun illee warroonni as keessa jirtan dhiifama guddaa isin gaafataa.